oduu gammachiiftu jennaan gammachuun na dabalija qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV miidiyaa uummataa sabqunnamtii uummata Oromoo biyya keessaaf biyya alaa ijaaf gurra hawaasa Oromoo fi Oromiyaa kan ta'e riqicha uummataa xiqqaaf guddaa beekaaf wallaalaa hawaasa uummata Oromoo maraaf sagalee ta'uudhaan tajaajiluuf maddee dhugaa gajjabeeffatee haalduree hunda xumuratee gabba'uu irratti seenaa kaleessa gootonni keenya gootummaan hojjechaa turan arraas hojjechaa jiran daran haara'umsuudhaan barabaraan jiraachisuuf ni hojjetan. Maal kana qofa dhugaa qallattee gabbisuuf beekamtii saba ofii boonsuuf ninjiraachisa jaa qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV'n goototaa fi artistoota keenyaaf hayyootaaf aktivistoota keenyaaf dagaagsuudhaaf keessattuu aadaa hundi isaaniitu kan fiinxabaasu ta'uu ni beekama. Qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV'n qophiilee isaa daangaa hin qabne qabatee gadi ba'aa jira. Qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV'n sagantaalee isaa isiniif dhiyeessu keessaa qophiilee gaaddisa egeree unkura Oromoo, aartiif seenaa Oromoo fi Oromiyaa fi qophiilee aadaa kun kanaan osoo jiruuf ispoortiif fayyaaf barnoota odeeffannoo wayitaa biyya keessaaf alaa isin dhaqqabsiisa. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti hawaasaa fi daawwattoota isaa biraan dhaqqabsiisuudhaaf yeroo gabaabaa keessa lakkaawwachuu qofaatu isaaf hafa. Daawwattoota keenya biraan gahuudhaan marsaalee miidiyaa hawaasaa kan akka feesbuukaan laayik sheer godhuun akkasumas yuutuubii irratti sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isin affeerra. Yuutuubuma jalatti Odaa Broadcasting Corporation jalattis argachuu ni dandeessan. Nu daawwadha. Qeeroo ganamaa raadiyoo TV'n miidiyaa uummataa.